qaama keenya addeessuufis tahee jilba akkasuma kofaa fi ciqilee morma fuula keenya kan maadiyaati finnisaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harkafuuni Oromoo koo guutuu dirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin har'a kan qabadhee dhufe zayitii mana keenya keessatti viitaaminoota hedduun badhaadhan akkasuma addeena qaama keenyatiifis taate ifiinsa. Kana jechuun qaama keenya gurraacha adii godhu osoo hin tahin bakka nu gurraachatee barruu nu tahe jechuudha. Asitti kan argitan kaarotii akkuma reef argitan kanatti erga qopheeffannee dhiqannee jenne kaarotii keenya ni bocanna. Hanga isin barbaachise tokkos lamas sadihis akkasuma namoonni gurgura hojjettanillee kaarotii baay'ee qopheeffannee erga kaanee jennee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ni bulleeffanna. Meeshaaleen ittiin daakattan meeshaa barbaadanis ta'uu ni danda'a akkasuma meeshaa maabiraatiidhaan daakus ta'uu ni danda'a. Garuu mana keessa meeshaa wanta xixiqqaa yookiin ammoo tuyyuu ittiin bulleeffattan akkasuma nyaata yeroo ittiin hojjetattan ittiin bulleeffattaniin har'aaf ni bulleeffanna. Achi booda ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya erga kaarotii keenya bulleeffannee geessinee dabareedhaan waan hojjennutu jira. Asirratti kan isiniin jedhu ani karaalee hedduun jechuu viidiyoo kanarratti karaalee hedduun qabadhee dhufe zayitii kana baasuuf yoo xiqqaate karaa sadiin isinitti hin mul'isa inshaallahu ta'ala. Kan qopheeffannu isa biratti kaarotii biratti zayitii kookinaatii qopheeffachuu ni dandeenya. Kookinaatii oljinaarra tahe akkasuma zayitii zayituunis ni taha. Kana malee jechuudha zayitoleen biraa kan qaama keenyaaf tahu baay'een jechuudha filatamaaf zayitiin hojjannu kookinaatii fi kookinaatiin kun ka urgaa'u osoo hin tahini kan foolii hin qabne yookiin ammoo kan nyaataa ta'u oljinaara jechuudha. Haala kanaan erga kaarotii keenya bulleeffannee jenne karaan inni tokkoffaan ni goysina aduttis tahu akkasuma ammoo maashinaalee daabboo adda addaa itti godhannu itti goysuu ni dandeenya. Kana jechuun maashina keekii adda addaa itti godhannu karaa kamiinuyyuu haa goysinu ni goysina aduttillee goysuu ni dandeettani. Erga inni gogee jedhe karaa kanaan viidiyoo turaa keessaa viidiyoo burtukaanaa irraa viitaamin C isin hojjadhee jira. Haala kanaan yeroo aduu keessatti kan biyya keenya keessa jirtan goysitan tahe ammootuyyuu shaashii yookiin fooxaarra uffisuudhaan akka awwaarrii yookiin ammootuyyuu bubbeen waan adda addaa fiddee irraan qobanne eegumsa gahaa godhuu fi qabdani. Namoonni barbaadan zayitii abukaadoo kan qaamaa tahu jechuudha. Namoonni zayitii zayituunaa yookiin zayitii yersaa akkasuma zayitii kookinaatii argachuu hin dandeenye zayitii abukaadoo qopheeffattanii zayitolee kanneen keessaa tokko erga qopheeffattanii ni ho'istanii achi booda fuutanii jechuudha. Kan amma argitan kun burcuqqoo shaayii tokko hisaamni yookiin maankaa sadii jechuudha. Zayitii sanillee akkasuma ammootuyyuu erga kaarotii kana burcuqqoo shaayii tokko goone zayitii ammootuyyuu burcuqqoo bishaanii yookiin ammoo burcuqqoo shaayii isii lama hanga sadii oowwisnee itti naqna. Kana mara eessaa fuuna jechuun keessaa waan hin oolle waggaa tokko dibattan jechuudha. Yeroo tokko hojjettattanii waggaa tokko dibattanii haala kanaan erga zayitii keenya oowwisnee itti naqnee waliin dhooynee qadaannee kenne haaluma kanaan qadaannee guyyaa 10 kenna jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e ukkaamsinee finnee waliin dhayaa shafaa jechuudha. Guyyaa 10 booda ammootuyyuu erga inni ture jedhee baasnee dhimbiibnee zayitii keenya keessaa baafannee kaayannee qaama keenya dibachuu akkasuma masaaja adda addaatiin godhachuu fuula masaaja godhanneen haaluma saniin iskraappii adda addaatitti illee dabalachuu ni dandeenya. Isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya zayitiin kun faayidaa guddaa kan qabuu fi namoonni qaamni isaanii jajjabaatan lallaaffisuu fi bareechisuuf qulqulleessuu fi akkasuma immoo gurraachina bakka hundaan jiru nurraa balleessuu danda'a. Haala kanaan zayiticha kana dhimbiibnee jechuudha. Gattaa isaa keessa garuu namoonni isinii danda'ame osoo silaa dandeettanii jechuu guyyaa 15 tursiistanii bareeda. Garuu guyyaan 10 murteessaadha. Isiniif galee guyyaa 10 akkana tursiisnee dhimbiibnee qodaana cannaqanna jechuudha. Itti aanuun ammootuyyuu maal goona akkuma sitti argitan kanatti kaarotii osoo hin goysin jiidhaa itti naqnee jechuudha. Zayitii akkuma reefisan ammallee kaarotii burcuqqoo shaayii tokkoo fi zayitii burcuqqoo shaayii 2 yookiin 3 itti naqnee bishaan distii keessa kennee booda sanii finnee isa kana meeshaa burcuqqootiin naqnee finnee keessa kennee bishaan danfisaa haala kanaan jechuu hurka isaatiin hurka bishaan ho'aa kanaan isiniif gala jedhee yaada. Yeroo hedduu viidiyoo kana fakkaatu hojjadhee ture. Hurka bishaan ho'aa kanaan zayitii fi kaarotii ho'isnee wal fudhachiifnee yoo inni itti bahee zayitiin kun wal fudhatee jedhee keessaa fuuna jechuudha. Kara mareefitiin dhimbiibnee yookiin gingilchaa kennan gingilfanne ammas zayitii kana baafanne jechuudha. Walitti yookiin ammootuyyuu meeshaa qodaa qadaada qabu akkasuma qodaa meeshaa burcuqqoo irraa uumame yookiin gizaaza irraa uumame tahuu qaba isiniin jedha. Ammas karaan itti aanu ni jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kireemna yookiin zayitii kaarotii irraa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Viitaamin K, viitaamin E, viitaaminoonni inni hin qabne jiru san qofaa miti ka.
zayti zaytuunni akkasii zaytiin kookinaatiin akkasii zaytiin ejersaa isiniin jedha itti aanu sunis ammas jechuudha kaarotii keenya burcuqootu kana wanni isin sirriitti hubachuu qabdanii kaarotii keenya fudhannee distii qulqullina qabdu ta'a argitanii foolii nyaataa hin qabne jechuudha itti naynee zayitii akkuma reef isiniin jedhe burcuqoo lama haa ta'uu sadii haa ta'uu tashaayii tabishaanii yoo ta'e burcuqoon lamallee isin geetti burcuqoon takkallee isin geetti bar wanni xiqqishuulleen isin geetti garuu ani yeroo dheeraa waggaa guutuu fayyadamuu dandeettanii ji'a sadii hiileen hojjetachuu ni dandeettanii booddee kaarotii ergatte naydhee jennee haala kanaan yoo inni danfee xiqqoo wal fudhatee jedhi ibiddi sirriitti laafa harka sosoo irra kaattanii harka isin gubuu hin dandeenye jechuu kana jechuun kiyya akka zayitiin distiin zayitii dhuydee hin geessine ibidda jala yoo hir'ifnee jenne suutan kan itti bahuu fi erga geessinee jennee xiqqoo qorrisiifnee akkuma kaawwanii gingilchaan dhimbiibanna jechuudha namoonni barbaadan shaashillee dhimbibachuu ni dandeettanii namni meeshaa kana hin qabne garuu meeshaa kana mana keessattuu hin dhabama jedhee hin yaadu. haala kanaan erga dhimbiimnee geessinee jennee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya zayitolee keenya hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii taha wanna nu barbaachisu jira qaama keenya addeessu yoo barbaanne bareechisuu yoo barbaanne keemikaala tokkorraa bilisa kan tahe karaa kanaan jechuudha wantoota hedduu fayyadamuu ni dandeenya hundi keessan hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii godhaa akkasuma mootuyyuu warroonni maatii kiyya haaraya taatan subscribe godhaa gaafilee na gaafattan ammoo obsaan na eeggataa zayitii kana akkaataan itti fayyadamtan ammotuyyuu qaama keessan fakkeenyaaf boryoo dhiqachuu edanallee qaama keessan ittiin sukkuumattanii ittiin bultanii ganama dhiqachuu dandeettanii dhiqattaniillee yoo kaatan itti dibattanii sukkuumattanii masaaja godhattanii borumtaa dhiqachuu dandeettanii namoonni qayya adda addaa qayyatan bishaan adda addaa hurka adda addaa irra teettan fayyadamuu dandeettanii akka hedduu qaama keenyas ta'e fuula keenya ta'e addeessu yoo barbaanne viitaamin C fi akkasuma viitaamin E itti dabaluu dandeenya namoonni viitaamin E maallaqa guddaa bitachuu hin dandeenye akka kiniinii yookiin ammoo xabbitaa daa'imanii arraba irratti duraaniin yeroo nuti xiqqoo nu qicansan jechuudha isii san binnee firii lamaa qofa zayitii guddaa kanatti goonee yookiin ammoo itti cuunfine fayyadamuu ni dandeenya kanaaf hundi keessan hordoftootaa fi kabajamtoonni kiyya haala kanaan erga itti gootanii jettanii waliin dhooytanii jechuudha erga waliin dhooynee jennee zayitii keenya viitaamin C viitaamin E itti edaan namoonni viitaamin C zayitii viitaamin C viitaamin E hin argannu jettan rakkoo tokko hin qabu inni qoftis adda isaanii taha booddee sanii ammoo meeshaa qadaada qabutti meeshaa burcuqqoorraa uumame bitachuu dandeettanii keessaa waan biraa fixxan dhiitanii itti buufachuu dandeettanii haala kanaan itti buufattanii fuula keessanis tahee qaama keessan tahee hiriyoottan keessan sammalee jechuudha namoonni suuqa qabdan waan barbaadan akkaataa barbaadanitti fayyadamuu ni dandeettanii zayitolee rifeensas tahee zayitolee qaama keenya karaa kanaan waan hedduu kan wal barsiisnuu fi kan mana keessatti fayyadamnus tahee akkasuma ammotuyyuu kan alatti gabaa irratti fayyadamnullee hedduu kan keemikaala irraa tahee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kan wal barsiifnu taha isin ammotuyyuu warri maatii kiyya haaraya taatan subscribe gochuun ammoo warri maatii kooti intahini akka dhuftanii gama keenya kanatti chaanaala keenya kanaaf maatii taatanii waan hedduu walirraa argannu walirraa barannu isiniin jedha kanaaf hundi keessan jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii razaan oolu haala kanaan fayyadamaatii akkasuma immoo viidiyoo kiyya ilaaluudhaan hiriyoota keessanii share godhu kana qofa osoo hin tahini viidiyoolee hedduu jechuudha kakaarotii kana qofa osoo hin tahin viidiyoo hedduu hojjedhee jira namoonni ammoo gama tiktok keenya hordoftan tiktok irratti viidiyoo hedduu hin hojjedhu akkasuma immoo tuyyuu biiziidha yeroo hedduu hin seenu isiniin jedha haala kanaan fuula keessan addeeffattanii bareechifachuu ni dandeettanii turtii gaarii fayyaan faaya oromoo ko fuula akkamii fayyadamoorri jettaniif galgala fuula keessan turban keessatti al sadii masaaja ittiin godhuu ni dandeettanii akkasuma ammoo tuyyuu scraappii adda addaatitti mayitanii fayyadamuu ni dandeettanii fayyaan faaya nagahatti oromoo ko naaf jiraadha horaa